Hanaan seenaa isii tan akkaan nama boojjiftu barreessitee gara sheekha tokko ergite. Akkana jetti: umriin tiyya amata 26 girdoo duubaanin isin dubbisa. Ani barattuu yuunivarsiitiitiin ture dipaartimentii injinaringii keessa. Ani Ahmad arkeetiin jaaladhe, innis na jaalate. Isaa waliin addunyaan tun gaarii ta'uun na mul'ate. Yaanni kiyya hundi akka isaa waliin guutamuu yookaan fiixa bahu amane. Ani haati tiyya nama guddaa, abbaan kiyyas nama taa'ee nyaatu. Anaatu guddoo manaati, abdiin isaaniitis ana, gammachuun isaaniitis ana. Guyyoonni dabran haalan ani Ahmad jaami'aa keessatti qunnamuun kan isaaf ibsuu hin dandeenye hangam akkan jaaladhu isa kabaju. Amanni lammaffaa dabre yuunivarsiitii keessatti yeroo hunda dhiheenya kiyya isaa waliin, qofli kiyyas isaa waliin, haasawni kiyyas saahibban kiyyaa waliin waa'ee isaati. Hanga isaan maraattuu Ahmad ja'anii na moggaasanitti. Isas jaalalti inni naaf qabu irratti mul'attuu eegalte. Nu lachuu jaalalli teenya oowwite. Ammoo malli maali? Inni maatii akkasi qabeenya qabdurraa hin dhalanne, anis akkasuma. Ammas ijoolleen nu laalan warri keenya kan nuti waan namni gahu hunda geenye. Amma wanni takkallee nu baasuu didde, fuudhaa akkanumatti wal fuudhan harragaa maatii malee. Akkasuma wanni nuti feenilleen tahe. Rakkoo hedduu keessatti hin kufe, yeroon gammachuu xiqqoo turte, ammoo sheexaanni bareechuu ture. Guyyoonni dabre ummaan tiyya ni ajaa'ibsiifatti. Haalan ani fidadhe kanarraa abbaan kiyyas ni aara waanin ani dhihana nyaataa irra isaa waliin hin taa'iniif. Bifti tiyya jijjiiramte, fuulli kiyya daalachoome, qaamni kiyyas hedduu laafe. Kun cufti sababni isaa Ahmadi. Yeroo takka takka ka akka malee na jaalatu na fakkaata, yeroo garii ammoo waan biraan na dhagayama. Subhaanallah. Irra guddaa wanni ani yaadadhu haati tiyya yeroo salaataaf ol garagalte Rabbi kadhattee boochee akkana jetti: yaa Rabbi ilmoo tiyya milkeessi, jaarsa gaariillee kanniif. Du'aayin sun yeroon isii dhagee hunda keessa kiyya na murti akka billawa qaraatti. Nam tokkoofis ibsuu hin dandeenye, nam tokko wajjiinis dubbachuu hin dandeenye. Yaanna kiyya ofumaa baadhee fixuu guyyoonni dabre. Guyyoonni dabran misirroonni hedduunis na qaadhimachuuf dhufan. Imimmaan ija tiyyarraa harcaa, haalan ani ofirraa deebisuun abbaan kiyyas na arrabsa, arraba hamaa. Akkanaani waan dhugan fuudhee kutaa keessummaan jirtu geessu na ajaja. Hoggas ijji tiyya imimmaan na dursa. Abbaan kiyyas yaa Hanaan seeni naan ja'a. Keessummaanis hin yaaddawina, xiqqoo ni qaanfatti ja'an. Guyyoonni dabre anis saahibtittii tiyyan erga aruusicha sanitti akka itti himtuuf akkan ani hin dandeenye isatti heerumu, akka dhiifama gaafattu. Warri keenya na dirqa. Khaduraatis dhiifama, khalammafaatis, khasadaffaatis, khafraffaatis, khakudhanafaatis. Haati tiyya if wallaaluu geesse. Obboleettii tiyya xiqqoo Su'aad jedhamtuun laaluu ture, laalcha jaalalaatii fi obbolummaa. Nin hawwe silaa qalbiin tiyya itti himte of eeggadhu yaa Su'aad, of eeggadhu hoggaa guddatte jaalala gara haraamsineetu. Ani ammaan tana nin booya hoggaan ergaa tana isiniif barreessu bakka mana hidhaa dubartii dhalaa kan biyya Arabaa keessaa bakka takka jirurra. Guyyaa tokko gaggabeetiin lafa dhehe geeleen tiyya takka fuutee gara doktoraa naan deemte. Deebisaan doktoraatis baga gammadde, ati garaa qabda je'een yeroo san hin dagadhu. Gara Ahmadin deeme, kilaasii waa xiqqoo eeggadheen baradhee behe. Yaa Ahmad, Rabbiin si qabee na dhaqqabe an salphadhe. Innis na seeqe akka wanni takkalleen hin uumaminiitti. Addanaaf behe, jaalalti isaa akkuma fedhuma dabarfatuuf taate. Halkan dheeraan nuti dabarsaa turre ammoo faayida dhabeeyyii fi yeruma fixuu tapha taa'ee hafe. Ani akka na fuudhuun irra barbaade, akka na qaadhimatuuf mana keenya dhufe. Anis abbaa kiyyan hayyamsiisaa fi akka waan takkallee irra hin barbaanne. Ammoo inni dhiifama naaf godhe. Haalli jiruu ulfaataadha. Jiruun akka ati yaaddu kanaa oli. Ammas sababa biraatillee hedduu tarreesse. Doktora bira dheenee ilmoo akkanarraa baasu goone. Ji'oonni dabre ammas ulfa bira akkuma ulfa duraasan goone kanas goone. Dhugatti ani gurbaasaniif hidhamtuun ture. Kaayyoo maleen jiraadha.
pilaana malee hin deema. Yuunivarsiitii ammoo waa'ee isirraa nan gaafatina. Amata sadaffaa qabxiin finne haadha abbaa kiyyattiin hin kijibe qabxii bareedduun fide dabreetiin jira barnoota gariin na jalaa hafe malee je'e. Geeleewwan kiyya gariin saahibummaa mucaa kanarraa na dinniinan sun ammoo gara yaaddoo fi dhukkubaatti na oofa. Ammoo na dhugoomsaa yaa obboleeyyan kiyya. Sababni fageenya rabbii kiyyarraa subhaanahu wa ta'aalaa an fagaadherraa hi sababni. Hedduun yaade maaliin dalagaa Ahmadii waliin musiibaan guddoon isaa dubartoota biraatii walii yuunivarsiitii keessa dhaabbatee qofluun arge yeroo saniin beeke akkan ani irra gowwaa dhala addunyaa tanarra jirtuu ta'e. Waanin ani kabajaatiyya gurgureef waraqaa xiqqoo ittiin ifsossobne isiin walii galtee fuudhaa heerumaati jenne. Jidduma tana Ahmad jiruutiyya keessaa bahe bilbilli isaa cufaa gara yuunivarsiitii hin dhufu. Saahibban isaa cufan gaafadhe ammoo oduun takkailleen hin jirtu. Baatii 3 san booda obboleettiin teessantun Hanaan gara musiibaa biraa seente. Gurbaa biraa waliin wal bare yeroo silaa gammachuu jennee yaannu waliin dabarsine footootiya qullaa fuudhee dirree na baase manarraa hin baqadhe gara saahibtittiitiyyaa tan ganda fagoo jirtu takkattiin dhaqe. Saahibtittiin tiyyanarraa gara galte isii biraa hin bahe haram akkan deemu osoo hin beekne. Halkan keessa kophaan ture. Fuulli abbaa kiyyaa gaariin akkan na dura dabra. Seeqni isaa bareedaan kan ittiin na simatu yeroon ani yuunivarsiitii irraa deebi'u. Iyyeensi obboleettii tiyya xiqqoo Sucaad kan ani hoggaa barumsarraa deebi'u yoon karameellaan finneef boochu. Laalchi ummaatiyyaa gaariin sunis nan mul'ata. Ayatul kursiin mana keenya irratti fannifamaa, azaanni subii, iskiriinni kompiitara keenyaa guyyaa dura Ahmadiin itti wal agarre yaadannoo garagaraa tan narra dabarte tan akkaan na dhukkubsitu haalan ani baadhadheen. Kophaatiyya ganda san keessa deemuun itti fufe. Hanaan manarraa baqatte warra isiirraa dheessite qaanyii dheefa. Amma haadha abbaa dachii fi biyya malee jirti. Halkan diimaa geengoo xiqqoo keessatti eegasii seera adabaa tan gama poolisii san booda gara mana hidhaa dubartootaa na geessan. Na dhugoomsaa yaa shabaabban islaamaa ani nin booya ka qalbii tiyya keessa toobaan gama rabbii deebuun irra jirtuun ani nin beeka akkan yeroo tiyya tana fixadhee lammaffaa gara ummataa gabbahu ammoo ani gara haraam abadan hin deebi'ulleen barbaadu abadan hin deebi'u jecha rabbiitis dhugaan amman hubadhe. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نوف إسنس ربي هاتيسو يو إسنتو لشير قدا يو هارا وتاتن سبسكرايب قدون خيسن نغم مجيسا جزاكم الله.